بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى وهي جنة ربي قدان دبته سبحانه وتعالى. مؤمن توتف قبئي ورا ربي تأمني ورا ربي صداتو سنرى خطا صدفادا إن شاء الله تعالى أرغرتي ولين دبنا جت وصل سنتين دبرين درت واي غرتي أما توبان أنا كيف ديما جرو خد إرجام ربي عليه الصلاة والسلام نبتي ربي تنامنين أبويا قيامتنا أمنين خرابين قبله amantii gartee isaa gartee hin beekamin ergamaa rabbii gartee waan hin jirre maqaan jirre irra kaaye ka gartee nam tokkollee nama dura isaan hin jiin inni immoo ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam salawaatullaahi wasalaamu alayhi waan akkas irraa qulqulliidha. Mee ar'aan tana namicha sanii fi gartee namni amanin ka aalama gubbaa jiru guutu adii haa ta'u diimaa haa ta'u gurraacha haa ta'u hundummaanuu waan rabbii akka dhugaa ta'e rabbiin akka dhugaa ta'e nabiyyiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergaa gartee nabiyyoota 25 gubbaa ka jiru ka hunda dhugoomtu ka nuti hunda jaalannu dhugaa akka ta'e jannata inni nuu hime sababa isaatiin gartee rabbiin qur'aan achirraan buusee achirraan gartee mu'mintootaa hime san ar'aan tana dhaggeeffattanii itti amantanii abdatu qabdan hundi keessanuu gama jannataa dhufuu qabdan gama jannataa isa kana gartee amanuu qabdan gama rabbii amanuu qabdan. Jiruu meeqa jira jannata keessa jiruu 99 jira teknooloojii 99 jira rahmata 99 jira tokko qofaat as bahe tokkichi kun ka amma addunyaan guutuu walitti qabdu kana teknooloojii kana ammoo jiruu 99 jira san hordoftanii insha Allahu ta'ala nutillee warra gartee argatullee rabbi nu haa godhu isii san jannata san itti amanuu qabdan. Ar'a kutaa sadaffaadha dhoota nagartee gurbaan rabbitti amane intalti rabbitti amantee ta rabbi sodaattu heeruma akkam heerumtii jecharraa haasofne jechuudha. Heeruma akkam heerumtii sanirraa haasofne. Ar'a immoo kutaan sadaffaadha nyaanni jannata keessa jiru dhugaatiin jannata keessa jiru barcaan akkamii jecharraa haasofnaa jechuudha. Namni hoggaa wal fuudhe booda huccutti haajama huccurraa dubbannee jira hariira walibaasuhum fiihaa hariir min sundusin wastabraqin wahullu asaawira min fiddatin. Ammallee manatti haajama manni mana ziqiyaati jennee irraa dubbanne dhootana mana ziqiyaa siree ziqiyaa jennee insha Allahu ta'ala ar'ammoo nyaanni warra jannataa ka akkamii dhugaatinoo ka akkamii jecharraa haasofnaa jechuudha. Nyaanni jannata keessa jiru rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa walahmi xeeyrin mimmaa yashtahuun foon ajaa'ibaa xibsii lukkuudha xibsii ajaa'ibaa foon lukkuudha foonuma feeti nyaata ajaa'ibaa saafaa ziqiyaa gubbatti saafaan achitti nyaattu saafaa ziqiyaati gubbatti siif dhiyaata darajaan inni itti namaa dhiyaatuun haala akkamii waa'ee jannataa hadhoota na dabre keessatti illee dubbatamee jira. Ganda sadii sifaa 3 ilaa 4 jira. Gandirraa olii niyyachuudhaan dhufa waan akkanaatiin fedha hoggaa jetti duruu dhufa
subhanallah darajaa lammadarratti sadarkaa lammadarratti yaammachuun dhufa nyaanni kun subhanallah ogaa jette duruu dhufe alhamdulillah ogaa jette karaa kana kute sadarkaa sadaffarratti ويطاف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا جوليت تكاشو نما غرغدا ارغتون قانيرا ربين جولي ور جنتات ارغمتو جرجي جولن سنت اكامي يا جرخينا يوغا غرتي ربين قدان سبحانه وتعالى وغا دبتو جوليت تكاشو اولين غدن نجي زلالم هاي في نياني تنقوني تورم جنتا خدموف ربي نقوم تنمو ور جنتا خدم يو نياتي يو الجس أمو جولنسون تأكمي لؤلؤا منصورا زيك أغرتي لؤلؤ جانين خانجلي خفجي خايف سنفكاتية جولين سخدم تسن جولين سخدم تسن ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا جولين تكاشو جدا صافا زكيات إبسي أجائبات غصة خفيت ولحم أيدي ربي مدان سبحانه وتعالى هو لكوخ أجائبا وانبررو جيتو تعدى كجنة خيط جيتو خنان سخدمت يا جرخينيا دوبا هو هقا نياتي هقا دويدي أكا الدنيا تيمت سغرتهم فيجو نياني غن تكاو ديكو تكاو هركن سرابا يكون تأكل كالمسك همسكي رؤوبون يكون سرابا تكاو هركن سرابا دوبا إيغا نيات إيغا دويدي قرمون هنجيرو غران سر أكمون هنجيرو udani fincaani sagara fiigu hin jiru ni nyaataa ni dhuydaa deequu takkaa'u hurkan sirraa ba'a qilleensa qaama sirraa dhiqa harka nuu buusaa haadha manaa nyaata gakkenni jechuu hin jiru jaartii teetiin wajji ni haddamamtan si haddama haadamtuu rabbiin uume joollee xixiqqashoo جولي غرتي أولين جدا تناس خدمة صافا زكاة من زكاة خيست سبحانه وتعالى عما يشركون تكنولوجي جنة خيست جرت الرأي تكا الدنيا رت أسنبان وغاتيو نورنايو كدرالين نياتا كان غبان نياتو كاكا بياديرو ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا يا جرخينيا هندي نجرا هندي أجائبات غوسا غوسا تبيفا بيفا هندي وراغورت هندي تكا فيرين غوسا تكا مئان إسي والأبدية هندي تكا لا مقطوعة ولا ممنوعة بناغن ننقب hinguut yoggaa bakka sanii kut duru guutte bakka san jiruu 99 teknoolojii dhaggeeffadhu yaa warra teknoolojii harkaa qabna jettan dafaa dhaqqabadha osoo duuti isin hin qunnamne osoo dullumti isin hin qunnamne mee as laali qur'aana feesbuuka qur'aanaa ol seeni waan inni haasa'u laali duuba dhugaatiin ta'a akkami yaa jara keenya nyaata garree kuduraa garree dhugaatii yoota akka laga afur rabbiin qopheessee jiru warra jannataati laga afur gurguddaa laga afur layni afran kun ka akkami
laga bishaanii taak laga aananii lama aanan akkam kan ciccinne kan qammanne kan ciccinne kan qammanne haloonirraan ta'in laga dayimmaa laga farshoo jannataa farshoon achi dhugamti farshoon ajaa'ibaa dayimi achi dhugama dayima ajaa'ibaa nadhii namtichi immoo farshoo asii tana osoo dhuguu du'ee farshoo achii hin dhugu raahaan achii raahaa akkami aruuzni achii aruuza akkami farshoon burcuqqoon takkittiin osoo gabbuutee jaa subhaanahu wa ta'aalaa alayhi salaatu wassalaam ergamaan rabbii kan nu barsiise waa'ee jannataa kan lubbuu teenyarra jaalannu osoo geemni tokko gabbu'ee jaa addunyaa gubbatti addunyaan tun guutuun urgooytii jaa ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قوارير من فضة قدروها تقديرا burcuqqoon takkittiin osoo addunyaa irratti gabbuute addunyaan guutuun ni urgooytii jaa dhugaatii akkanaatti dhuga dhugaatii akkam ta zalaalam mirqaana zalaalam ka muguun hin jirre ka walloluun hin jirre ka gartee dukkanti hamtuun hin jirre ka hirribni dhibdeedhaa hin jirre ka miskiinummaan hin jirre mirqaana addaa walgayii jira je walgayii akkam walgayii gartee bashannana bayaaseensaa walit dhufan siree raadara qabdi bayaaseensaa walit dhufan yoggaa walit dhufan lulluuqataa fi barcaa kana keessatti amata 70 ifirraanfatanii barcaa guyyaa tokkooti lulluuqata guyyaa tokkooti kagartee jaartii fi jaarsi wal biraa ka'uun hin jirre ka wal loluun hin jirre ka walitti gartee sharri yaaduun hin jirre ka haakima deequun hin jirre dhibdee gartee fitinaata addunyaa gubbaa jirtu gosa gosaa achi teessetti waan addunyaa irratti dhibdeen si goote waan bishaan subii si godhan san haasoytaa je ammoo rabbii kana yoo gartee dhugumaan hordoftee dachii ilaaltee samii ilaaltee aduu ilaaltee ji'a ilaaltee urjii ilaaltee amanuudha qabdaa hin shakkin rabbi shakkaan ganna gada jedhan hin shakkin jiruu asii tana irratti irkatin makiinan ajaa'ibaa achi jirti xayyaarri ajaa'ibaa achi jira jiruun ajaa'ibaa achi jirti jiruu tana keessatti lulluuqata keessatti ama 70 ifirraan lulluuqata yeroo takkaatiin lulluuqata asii kanaa jecha san hin dhabin warrummaan gartee amantii gartee hedduu aalama kanarra jirtu himatu feesbuuka quraanaa ol seenee waan quraanni jedhu laalee itti amanee jannata kana milkaa'uu qaba fas'aluu ala zikri in kuntum laa ta'lamuuna amantiin islaamaa gaafadhaa jetti deebisan isinii qaba waa'ee addunyaa tana waa'ee samii torbanii olii yaa muslimtoota ifin tuffatinaa muslimni teekinooloojii 99 harkaa qaba samii torbanii ol waan jiru beeka jannata beeka azaabni waan inni ta'e beeka inshaa allahu ta'aalaa waa'een jannataa kun itti fufaa kutaan sadaffaadhaa gartee ta'arra isinii himnu tun kutaa sadaffaatii inshaa allahu ta'aalaa kutaa afraffaadhaa akkanumatti gartee gaa kutaa afraffaatiin hamma gartee rabbiin waliin nu ga'uu inshaa allahu ta'aalaa rabbiin tokkichi gartee subhaanahu wa ta'aalaa qulqulliidha rabbi malee namni waan biraa faarsu rabbi malee namni waan biraa faarsu jannatan argu rabbi malee namni waan biraa gabbaru jannatan argu gama qur'aanaa koottaa gama jannataa azaaba rabbii haa sodaannu
warra gartee azaaba rabbii sodaatee rabbiilleen rabbi sodaatee waan rabbiin uume ta sodaatan ta rabbiin uume jalaa bahu rabbi nu haa godhu inshaa allahu ta'ala asumarratti gaagartee isinirra isinii dhaaba. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.